Jaalalli jaamadha yoo jedhan qoosan se'e. Jaalalli jaalataa akka inni jaamsu ofii koo irratti hin bare. Amma kunoo jaamaa uleen harkaa baddina taasisee garan itti gorus wallaaleen rakkachaa jiraatii mee maaloo maal na gorsitu waan na mudate kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa yaada keessan naaf barreessa. Akkam jirtuu dhaggeeffattoota seenaa kan kootii hundi keessan nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Maqaan kan koo Dureettiin han jedhu. Dhaladhee kanan guddadhee amma hin ta'in malee naannoo jireenya qananiitu Oromiyaa keessatti. Barumsa koos hanga kutaa 12tti baradheen jira. Qabxii gara dhaabbata barnoota olaanoo na galchuu hin arganne. Kutaa 12 ergan xumuree booda hojjedhee jireenya kan koo fi kan maatii kootii jijjiiruun qaba jedheen hojii mana namaaf gara Dubaayin deeme. Waggaa 3 biyya Dubaay jiraadhe. Yeroon biyya Dubaay jiru kanatti mucaa Abdii jedhamu tokkoonan Facebook irratti wal bare. Inni kan jiraatu biyya Misrii ture. Bilbilaa fi Facebookidhaan osoo waliin haasofnu yeroo dheeraa booda jaalala keessa waliin seenne. Innis baay'ee akka na jaallatu natti himaa ture. Anis amala isaatii fi kabaja inni naaf qabu ilaaleen baay'ee isa jaalladhe. Booda osuma wal jaallannuu inni biyya Misrii waan jiraatuuf akkamitti wal arguu dandeenyaa jennee mari'anne. Dhuma irratti akkanan isa bira dhaquu qabu naaf hime. Anis waanan baay'ee isa jaalladhuuf tole jedheen hojii kootii fi warra koo kanan gargaaraa ture dhiisee isa bira deemuuf murteesse. Sana booda maallaqa hangan dalagadhee harkatti qabadheen daandiin naaf mijatu dirqama Finfinneerran waan ta'eef Finfinneettin gale. Akka nani Finfinnee jiru warri koo quba hin qabani. Anaa fi Abdii qofatu beeka. Akkuman Finfinneetti bu'een jaalallee kootiif bilbilaan innis osoon warra koo hin dubbisin akkan gara Misrii isa bira deemuu qabu natti hime. Anis jaalala isaatiin qabameen jira waan ta'eef waan inni naan jedhu diduu hin dandeenye. Tole jedheeniin karaa Suudaan imala koo jalqabe. Guyyaa muraasa booda beela fi dheebuu hamtuu keessa baheen biyya Suudaan gahe. Yeroon biyya Suudaan gahuu naman beeku waan hin qabneef baay'ee rakkadheen miidhame. Ji'a 4 beela fi dheebuu akka malee hammaata fi jireenya baqaa keessan ture. Booda dallaalaa biyya Suudaan irraa gara biyya Misrii nama geessu argadheen gammoojjii gubaan isaa ibidda caalu qaxxaamuruuf garaa koo kutadheen ka'e. Yeroo sanatti ani osoo lubbuun kiyya ana keessaa baate illee abdii argachuu akkan qabu qofan yaada malee homaa natti hin dhagahamu. Imala jalqabnee guyyaa 4ffaa booda gammoojjii keessatti nyaata fi dhugaatis fixadheen baay'ee na dhukkube. Warri dallaalaa karaa irratti na darbanii na biraa deemani. Anis ciisee yeroo lubbuun itti na keessaa baatu qofa eeguun jalqabe. Sa'aatii 6 gammoojjii keessa kophaa koo osoon ciisuu konkolaataan baqattoota fe'ee deemu tokko natti dhufe. Baqattoota sanniin keessaa dargaggeessi tokko afaan Oromootiin na dubbisee maal taati jedhee na gaafate. Anis na dhukkuba yoon jedheen na hin fudhatan jedhee waanan sodaadheef konkolaataa irraa kufeen asitti nagatanii deemanii konkolaataa keessan irratti na fe'aa jedheeniin kadhadhe. Dallaalaan konkolaataa san oofuu na fuudhuu dide. Dargaggeessi Oromoo kunis kadhannaan isas dhaga'uu dide. Bakkan itti si fe'u hin qabu jedhee inuma na dide. Dargaggeessi kun maqaan isaa Fedhasaa jedhama. Fedhasaan nyaata fi dhugaatii isaa konkolaataa irraa fudhatee akkanatti kophaatti si dhiisee hin deemu jedhee na biratti hafe. Halkan sanaa nyaata fi dhugaatis waan qabnuuf akkasumatti gammoojjii keessa bulle. Guyyaa itti aanu konkolaataa boba'aa fe'ee deemu wayii kadhannee nu fuudhee daangaa biyya Misrii jalaan nu gahee nu buuse. Fedhasaatti seenaa kiyya hundumaa jaalallee koo bira deemaa akkan jirus waan hundaa itti himeen jira. Innis baay'ee isa ajaa'ibee hanga ati jaalallee kee ijaan agartuutti sirraa gargar hin ba'u naan jedhee waadaanaaf gale. Daangaa biyya Misrii san irraa lukaan sa'aatii 8 erga deemnee booda konkolaataa argannee konkolaataan nu fuudhee Misrii nu seensise. Sana booda jaalallee kootiif bilbilaan baay'ee gammade. Bakka ati jirtu amma dhufee si fuudha naman siif ergaa naan jedhe.
Iddoon ani jiru sanaas arabni tokko dhufee na fuudhee bakka jaalalleen koo jiru na geesse. Hanga ammaatti fedhasaan karaa irratti lubbuu koo du'a irraa na oolche na waliin jira. Dhumarratti abdii bira geenyee ijaan wal agarre. Ani baay'ee waan na dhukkubeef gammoojjii Saaraa keessas waanan tureef bifti koo guutumaan guututti jijjiiramee jira. Jaalalleen koo na ilaalee baay'ee boo'e. Ani garuu isa ijaan arguu kiyyaaf gammadee of wallaaluttiin jira. Dargaggeessi ani waliin jiru kuni fedhasaa akka jedhamu lubbuun kan koos du'a irraa akka oolche jaalallee kootti himeen abdiinis nu lamaanuu mana isaatti nu fudhatee gale. Fedhasaanis akkuma waadaanaaf gale jaalallee kan koo biraan na gahee halkan tokko qofa nu bira bulee inni nama waan qabuuf garas deeme. Jaalalleen kan koo kunis mana yaalaa na geessee na yaalchisee anis fayyeen waliin jiraachuu jalqabne. Jaalala mi'ooftuu osoo jiraannu ji'a 4 waliin jiraannee ji'a 5ffaa keessa na dhiisee na biraa bade. Bakka inni jiru wallaalee osoo rakkadhu iddoo biraatti akka mana kireeffatee jiraachaa jiruun dhagahe. Garuu eessa akka inni jiru bira gahuu hin dandeenye. Maaliif akka inni na dagatee deemes hin beeku. Baay'ee cinqamee maraadhee waanan ta'u wallaale. Ji'a tokko guutuu isa barbaadee argachuu hin dandeenye. Ji'a tokko booda naaf hin bilbilin, ani si wajjin jiraachuu hin barbaadu, dhiifama naaf godhi nagaatti jedhee bilbila narratti cufe. Halkan sanaa boo'an bule. Bakkan seenu wallaalin maatii koo yaadadhe. Warri koo ani Dubaay akkan jirutti na beeku. Isaaf jedheen rakkoo kana hunda keessa taree isa argadhe. Inni ammoo ji'a 3 natti fayyadamee nagate na biraa bade. Guyyaanis natti dukkanaa'ee jiraachuu koon jibbe. Maal ta'a gammoojjii sana keessatti osoon du'ee jiraadhee jedheen of abaare. Biyya Oromaa keessa guyyaa hundaa boo'an deema. Ijoollee Oromoo mara yoon arguu isan gaafadha. Namni hunduu hin beeknu naan jedha. Booda mucayyoo akkuma koo kophaa jiraattu tokkoon wal barree fuutee mana isheetti naan galte. Halkanuma sanas mana dhugaatii na fuutee deemte. Anis jaalallee koo dhabee jiraachuu waan hin dandeenyeef dhugaatii fi araada garagaraa keessa seenee of dhoksuu akkan qabu murteessin sigaaraa, shishaa, dhugaatii alkoolis nan jalqabe. Haala kanaan osoo hin jiruu waggaa tokkoon guute. Guyyaa tokko fedhasaan karaa irratti akka tasaa na argee maal taate naan jedhe. Fuulli koo baay'ee itti jijjiirame. Anis wanta uumame itti himnaan baay'ee gaddee mana isaatti fuudhee naan gale. Waan hunda itti haasofnaan innis UNA galmaa'ee akka jiruu fi hojiis akka qabu naaf hime. Jaalallee kan kees siifan barbaada. Ati araada keessa jirtu dhiisuu qabda naan jedhee na gorse. Suutuma suutan araadas irraanfataan dhufe. Fedhasaan nama gaarii fi nama barates waan ta'eef haalli isaa baay'ee natti tole. Hojiis naaf argee anis hojiin jalqabe. Garuu ammas hojii jalqabullee jaalallee koo sana dagachuu waan hin dadhabeef dhokadhee sigaaraa aarsuun jalqabe. Yeroon hojiidhaa galuu mana fedhasaatti waan hin galuuf inni yeroo maraa naaf yaada. Maallaqas naaf kennuun waan hundaan na gargaara. Guyyaa tokko galgala teenyee osuma haasofnu ati maaliif waan kana hunda naaf taate jedhee gaafannaan guyyaan gammoojjii keessatti si argisan irraa jalqabeen si jaaladhee saniifan kana hunda siif ta'a naan jedhe. Ati garuu onneen kee nama biraa waan jaallatteef jaalala kee irraa siin jeequ jedhee osoon si jaaladhuun obsee taa'aa jira naan jedhe. Yeroo inni akkas naan jedhu imimmaan koo qabachuu hin dadhabe. Baay'een boo'e. Innis hin boo'in. Ani yeroo kamiyyuu hangan danda'e si cinaan jiraa naan jedhe. Guyyaa tokko yeroon ani dalagaadhaa galuu inni mana jira. Guyyaa kanaa akkana naan jedhe. Na waliin jiraadhu. Ani jaalala keetiin miidhamee naan jedhe. Anis jaalallee kan koo jalqabaa dhugumaan waanan jaaladhuuf isa dagachuun dadhabe. Fedhasaa jaalachuu hin dandeenye. Yeroo dheeraa booda garuu jaalala qulqulluu naaf kenninaan fedhasaa jaaladheen waliin jireenya eegalle. Akkuma ani fedhasaa jaaladheen yeroo muraasa booda jaalallee koo duraanii kan ta'e abdiin kan na jalaa badee ture sun naaf bilbilee dhiifama na gaafate. Amala koo sirreessee si waliin jiraachuun qaba. Waan marayyuu gaabbiin jiraatii dhiifama naaf godhii badii kiyya hunda irraa baradheen jira. Jireenyi koos si malee duwwaa akka ta'e argeen jira. Ati yeroo Dubaayin jirtu dhugaadhaan na jaallatte.
Ani garuu yeroo san dhugaadhaan siin jaalanne. Jaalalli keetis dhugaan ittiin fakkaanne. Yeroo ati anaaf jettee biyya Misrii dhuftee wanni martii natti jijjiirame. Ani dhugaan siin jaallanne. Ati garuu anaaf jettee gammoojjii keessatti dararamtee waan dhufteef osuman siin jaallatin narraa deemi siin jechuun natti ulfaate. Obsee ji'a 3 si waliin jiraachuun koo waanan haamilee kan kee tuquu hin barbaanne fi naan jedhe. Booda garuu jaalalli ani siif qabu kan kijibaa waan ta'eef sobaan jiruu kan kee balleessuu irraa sirraa fagaachuun filadhe. Saniifan si dhiisee deemee amma garuu waan mara kophaa koo yaadee namni ani bultii waliin ijaarrachuu qabu namni dhugaan na jaallatu si ta'uu itti amaneen jira. Kanaafuu jaalala keetiin qabameen jira. Dhiifama naaf godhiitii bakka jirtu natti himi dhufeensi fudhadhaa naan jedhe. Anis rifadheen bilbila irratti cufe. Boo'uun jalqabe. Fedhasaan gammoojjii keessatti lubbuu kan koo du'a oolchee waan san hundanaaf ta'e har'as araada keessaa na baasee jaalala naaf kennee waliin jaalala jalqabnee jirra. Jaalalleen kiyya jalqabaatis dhiifama naaf godhee naan jedhee na rakkisaa jira. Onneen kan koos bakka lamatti qoodamte. Mee maal naaf wayyaa? Maal godhinaan jettu? Osoo isin ta'ee maal gootu? Maaloo fala naaf falaa eenyu waliin jireenya koo itti fufuun qaba? Yaada keessan naaf barreessaa. Dureettidha. Waan na dhageessaniif galatooma.